qarshii 50 durbummaa ishee kennitee anaan jeeqxi. Miidhagina mobaayila keessaniitiif hedduu kan ani maqaan kiyyaa Emmidiin jedhama. Godina Jimmaa aanaa Limmuu keessatti dhaladhee guddadhe. Barnoota koos hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Maatiin koo harka qalleeyyii yeroo ta'an, haati koo immoo keessumaayyuu baay'ee dhukkubsattuudha. Ijoollummaa kootii kaasee mana keessa bakka haadha koo bu'een, abbaa koofis obboloota koofis bishaan guureen qoraan falaxeen nyaata hojjedheen guyyaa tokko dadhabee otoo hin jedhiin hojjechaan guddadhe. Haati kiyya baay'ee dhukkubsattuu kan taateef mana barnootaa dhaqee hangan deebi'utti waa na jalaa taateeti jedheen baay'ee yaadda'a. Diinonni maatii kiyyaas waa'ee du'uu malee jiraachuu haadha kiyyaa natti naasa'anii. Lubbuu kennuus fudhachuus kan danda'u waaqti haga yoonaa naaf fayyisee haadha koo naaf jiraachiseera. Isaaf galanni naaf haa ta'u. Haati kee laafteetti har'a duuti borduuti naan jechuun ollaan gurra na dhukkubsaa ture. Abbaa koo waliin qotaa aramaa dallaa hidhaan umurii koo dabarse. Namoonni ollaa kiyyaa dhiira moo dhalaadhaati hanga naan jedhanitti hojii gurguddaa dalagaan ture. Umriin koo waggaa 18 yeroo guutu barnoota kutaa 10ffaan xumure. Akka carraa ta'ee maatrikiinis waan naaf hin dhufneef maatiin koollee harka qalleeyyii waan ta'aniif waanuma gaaffii hin qabne deemeen gargaaruun qaba jedheen paaspoortii baafadhee baatii 2 booda dafee viizaan kiyya naaf dhufe. Imala kiyyaa gara biyya ambaatti raawwadhe. Waggaa 4 nan hojjetadhe. Maallaqan argadhuun haadha koo wal'aannachaa maatii koo gargaareen waan isaan barbaadan ergan godheefii booda gara biyyaatti deebi'een baatii 2 boqodheen deebi'een hojii koo itti fufe. Si'a kana garuu kanaan booddee mataa kiyyaaf hojjetachuun qaba jedheen wanta hojjedhu ofiif kaawwachuu qusachuun eegale. Hanga ammaatti biyya ambaa dhufees biyyas yeroo hin jiru akka nama umrii isaatiin jiru dhiqadhee dibadheen akka hiriyoota koo ta'een guyyaa tokko hin beeku. Yeroo hundaa gaduma jedheen jiraadha. Si'an mataa kiyyaaf hojjechuun qaban jedhu garuu rakkoon gidiraan natti baay'ate. Biyya ambaa yeroon dhufu kana hiriyaa dubartii tokko qabadheera. Haadha, abbaa, obboleettii, obboleessa gorsituu naaf taati. Baay'ees wal jaallanna, jecha waliif kabajna. Kana godhi yeroo jettu nan godha, kana godhi yeroon jedhuun ni gooti. Maarree mucayyoon kun guyyaa tokko obboleessa isheedhaan wal na barsiisti. Haasoos waliin eegalle. Haasoo booddees gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Yeroo kanatti ani lakkii ani kaayyoon koo kanaaf hin dhufne. Yeroo ammaa kanatti gaaffii akkanaaf jireenya kanaaf of hin qopheessine jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni ani haasoo sirraan kutu gaafa eeyyamamtuu taatu tole naaf jedhee waliin itti fufne. Booddee irratti obboleettiinsaa hiriyaan koo gidduu galtee hiriyyummaan keenyi dhiigaan akka walitti hidhamnuuf maaloo obboleessa kiyyaaf tole jedhii akka ati jaalallee hin qabnes nan beeka, obboleessi kiyya immoo nama gaariidha jettee na kadhatte. Yeroo booddee anis tole jedheen obboleessa ishee waliin jaalallee ta'een waliin dabarsuu eegalle. Baatii 5 jaalalaan erga waliin turree booda jaarsi gara maatii kiyyaatti ergame. Haa ta'uutii garuu abbaan koo nama ani hin beekneef intala kiyya hin kennu jedhee baay'ee didee booddee irratti anumti anatu jaallatee sirriitti hin beekaa sirriitti namana jedheen abbaa kiyya amansiiseen ni kaannuu fedhame. Anii fi jaarsi kiyya biyya garaagaraa hojjechaa kan turre. Innis gara biyya ani hojjedhuutti jijjiirratee biyya tokko keessa waliin hojjechuu eegalle. Ani kontiraataa yookiin immoo xalabaa waan hojjedhu manaa bahuu hin danda'u. Sababa kanaaf biyyuma tokko hojjenna malee ijaan waliin arginu. Kanaan anis hojjetachaa otoo hin jiru warreen bira hojjedhu maallaqa baatii 7 na dhowwatanii naaf kennaa jedhee yeroon kadhadhu nuti maallaqa hin qabne. Halkaniif guyyaa gara rabbiitti boo'een yaa rabbii wantan hojjedhe yoo na dhowwatan wantan hojjedhu nan dhowwatiinii jedheen kadhadheen yoo maallaqa na dhowwattan waraqaa kiyya naaf kennaa bakka biraa deemeen hojjedhaa jedheen isaan gaafadhe. Yeroo kanatti isaan maqaa keenya nu balleessuufidha
jedhanii sodaatanis booddeerra garuu tolinaan jedhanii bakka biraa deemee akkan hojjedhuuf naaf eeyyamanii. Yeroo kanatti abbaa manaa kootti bilbileen kunoo maallaqa kiyya na dhowwatanii waraqaa kiyya immoo naaf kennaniiru kottu na fudhu bakka kanatti jedhee yeroon gaafadhu hundumaayyuu kan godhu rabbidhaa jajjabaadhu jedhee natti dhiyoo kan jirtu obboleettii isaatti naaf himee konkolaataa qabattee bakka nani jirutti dhuftee na fuutee ishii fi hiriyoota ishee waliin jiraachuun eegalee. Baatii sadiis ergan jiraadhee booda obboleettiin isaa kuni waan tokko na gaafatti. Atii fi obboleessi kiyya haga yoomiitti halaala walirraa teessuu waliin ciisuu qabdu jettee na gaafatti. Yeroo kanaanitti akkamittiin jaarsa koo waliin ciisuu didaa waliin jiraachuu sin jibbaa haga waa of harkatti qabadhutti guutummaatti waliin jiraachuuf malee kan karoorsine jedhee yeroon deebisuu fi lakkii wanta yaadde qabdaa jettee anaa fi obboleessa ishee gidduu dubbii walitti buusuu kalaquu eegaltee. Guyyaa tokkos otoo ani hin beekiin otoo ani hin karoorsiin obboleessa ishee mana fiddee waliin akka ciisnu nu taasistee. Guyyaa lama waliin bullee kabaja kiyya abbaa manaa koof nan kenneefi edaa kaayyoon ishee obboleessa ishee waliin akkan ciisu otoo hin taane kabaja kiyya dhabeen isheedhaan qixxee akkan ta'udha. Amma nu qixxaatteettaa akka durii ulfinni siif hin maluu jettee na ciguu yeroo eegaltu ani kabaja kiyya kan hin kenne abbaa manaa koo fi atii fi hiriyoonni kee na cigdani garuu karaa deemaa kan guyyaa tokko simbira bulee simbiraa ka'uu fi yoom kennes kan itti hin gammadu malee kanan itti gaabbu miti abbaa lamaan koo kan boriitii jedheen deebseefi. Yeroo kanarraatii kaasee obboleettiin ishee hiriyaa koo kan taate kuni nama otoo hin taane seexana natti taate. Dubbii waanuma hin jirre guyyaa guyyaatti obboleessa isheetti haasofti. Maal haa godhu jedheen yeroon isan kadhadhu amala obboleettii koo anatu beekaa ani ishiidhaan fuudheen waliin hin jiraadhu haati manaa kiyya siidhaa isheen waan barbaadde haa dubbattu calli jedhiitii dalagaa kee dalagadhu jedhee na gorsee. Baatii 5 isaan bira yeroon guutu walii galeen jiraachuun dadhabee dallaalaa tokko bira deemeen naannoo biraatii hojii naa barbaadi jedheen rabbi ulfina haa kennuufiitii guyyaa 2 keessatti dalagaa naaf argee hojii kontiraata waggaa 2 mallatteesseen hojjechuu eegalee. Obboleessa ishee abbaa manaa koo waliin baay'ee walii gallaa. Inni nama baay'ee yaadu egeree yookiin immoo boriinsaa malee itti mul'annedha. Waa'ee borii malee waa'ee har'aa hin haasa'u. Ishiin garuu obboleettiinsaa ammallee gidduu keenya galtee ishiin nama biraa jaallatteetti ofumaa waliin akka tokko taataa gaa'illi kun diigamuu qabaa otoo si jaallatti ta'ee si biraa dhuftee hojjetti yoona deesseeyyuu daa'ima godhatteetti waan isheen hin jenne hin qabdu. Obboleessi ishee yookiin immoo abbaa manaa koo guyyaa tokko tokko cimaa ta'ee gara koo goree obboleettii isaa morma guyyaa tokko tokko immoo wanta isheen isa jette fidee anarratti hafuura baafata. Borii jaalala bultii kanaa yeroo yaadu yaadda'uun eegalee. Maatiin haati obboleettiin obboleessi jaalala gidduu seenuu yoo jalqaban egereen jaalala sanaa sodaachisaa akka ta'e seenaa hedduurraa nan dhagaa nan baradhaa. Kan koo kun baay'ee na sodaachisaa. Sanuu bultii amma keessa jiru keessatti maatiin koo abbaan koo nan gargaaru. Rakkoon tokko yoo uumame situ keessa galinaan jedhee anatti as deebisaa. Isaan keessaa namni ani qabu abbaa manaa koo qofadha. Kan ani beeku obboleettiinsaa maatiinsaa hundumtuu faallaa kiyyaa. Jireenya kanatti deemuun baay'ee na sodaachisee shakkiis keessa kootti na uume. Meeriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Waan kanatti guyyaa guyyaadhaan qoramaatiin jira. Ana obboleettii keessan MD Dubaay United Arab Emirates irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Waliin bifa kanaan akka bareedu yoo feetan yeroo galgalaa'u ifaa dhaamsitan moobaayilli keessan bareedina addaa akka godhatu yoo feetan appilikeeshinii kanatti kan gitu hin jiru. Anis itti fayyadamaan jira. Liinkiinsaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Akka tasaa ta'ee iskiriinii moobaayila keessaniillee cabaa yoo ta'e appilikeeshinii kana yeroo fayyadamtan haga kanaatti hin beeksisu. Liinkii kana tuqaatii daawunlood godhaa ammuma itti fayyadamaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif